tiin warra isaan jedhamantu iyyuu as keessatti hirmaatanii jiru waan ta'eedhaaf guddina muuziqaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti beeksisuu keessatti muuziqaan kee qooda maalii qabatee dhufee jira waan jedhu nuuf kaasa. Nagama. Tole galatooma ulfaadhaa. Sirboonni amma albeemii kana keessatti qabataman 16 ta'uu isaanii kaastaniitu kan isin jirtanii viidiyoodhaan kan hojjetamee jira albeema kana keessaa. Kanaan alatti immoo sirboonni yeroo dhiyoo ba'an kan kee jechuudha. Albeema kana keessatti hammatamanii jiru moo of danda'anii miti? Galatooma. Hayyee wanni ani deebisu tokko namni yoo du'a raafu waaqatan bisamte yoo du'us waaqatan jeessa. Kanaaf ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kanas ani akkaataa kanaan hin yaadu ture. Garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Kan obboleessi keenya gaafate immoo qooda kan fudhataa albamni kun kan jedhe na caalaa sirriitti ibsuu waan danda'uuf Lalisaan Risaa Damittan dabarsaa. Kanaaf wanni ani deebise kan waaqni carraa naa kenne guyyaa har'aa natti agarsiisuu fi kana booddeellee waan guddaa akka ani hojjedhuufi jechuudha. Albama kana xumuruu kootti wanni natti dhaga'ame gammachuu fi kabaja addaa just waan hojjedheen namni yoo akkanatti na cina dhaabbatu gammachuu fi kabaja addaa waan isaan naa kennan sanatu na gammachiise jechuun baay'ee dubbii irratti ani badaallee cimaa miti yoo haasa'u. Garuu immoo albama kana xumuruu kootiin gammachuu natti dhaga'ame addaa. Isinillee guyyaa gammachuu kana waan na wajjin hirmaattaniif galatoomaan jedha. Waan guddaa kenneen waan guddaa sana immoo dhamdhamuuf jettu jechuudha. Fulbaana 12. Hayyee galatooma. Gaaffilee dhiyaatan keessaa gaaffii gaazexeessaa VOA Galmoo Daawit gaafate. Wallee 16 keessaa ayyaantuu mata duree jedhu sababa maaliif filattan isa jedhurraan jalqaba. Ayyaantuun albeemicha keessaa sirboota 16 jiran keessaa isa daqiiqaa baay'ee gabaabaadhaan dhumudha. Daqiiqaa 3 wayii baay'ee gabaabaadha. Gabaabinni isaa caalmaatti immoo muuziqaan ayyaantuun itti qindaa'ee rukuttaawwan biyya kana keessatti beekaman adda addaa bakka tokkotti fiduudhaaf yookaan teestii rukuttaa muuziqaa aadaa biyya kanaa bakka tokkotti agarsiisuudhaaf bakka itti kalaqni addaan yaalamedha. Tokko sababa muuziqaa sanaatiif fidanne kan lammataa ayyaantuu akka siimbooliitti yookaan immoo mallattoo fakkoommii aadaa keessas jiru jecha baay'ee gaarii wanta gaarii yookaan immoo nama milkii qabu akka jechuuti ayyaantummaan ayyaan. Kanaaf albeema kana kanatti moggaasuuf kan nu dhaqate tokko maqaan kun gaarii ta'uusaa jecha gaarii ta'uusaa dabalata aayidiyaan sirba sana keessa jiru kitaaba Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Knowledge jedhu kan isaan barreessan amma danda'ametti guutummaa guutuutti kitaaba sana irratti kan bu'uureffatedha. Walleen ayyaantuu jedhu sun kitaaba sana keessaa waa'ee ayyaantummaa dabalata ayyaantuu simboolaayisdi goonee waan barbaadamu tokko yookaan yaadaan dhiyeessuu gatii dandeenyeef waan namni baay'ee jaallata jennee amannee gatii ta'eef ayyaantuu filachuu dandeenye sirboota 16 keessaa jechuudha. Gaaffiin lammaffaa ETV yookaan EBS irraa ka'ee muuziqaan kee gumaacha maalii akka addunyaatti gumaacha kan jedhu ture. Muuziqaan kun jalqaba gaafa aartii workiin isaa hojjetamu akkamittiinitu muuziqaa ulaagaalee muuziqaa addunyaa irratti dorgomuu danda'a yookaan waan akkamii gumaachuu qaba yaada jedhu giddu galeeffateetu gama rukuttaatiin muuziqaan biyya kanaa gaafa tiyooraayizdii ta'ee bakka 5tti qoodamee dhiyaate keessaa
muuziqaan afaan Oromoo yookaan rukuttaan aadaa Oromoo baay'ee hin hammachiifamne baay'ee daangessaniitu kan isaan godhan keessattuu kallattii tokkotti kan duufi ture. Sanaaf muuziqaan teestiin haaraa aadaa Oromoo keessa akka jiru rukuttaan utuu qoratame muuziqaan Itoophiyaa shan qofatti akka hin daangofne akeekuu fi itti yaadamee hojjetame. Kanaaf rukuttaawwan baay'ee hawwatoo ta'an gara fuulduraatti qorannoo muuziqaaf illee karaa banuu danda'an gatii hammateef akka addunyaatti tarii karaa banuu mala jennee yaadna. Gumaachaas gumaachuu danda'a jennee yaadna. Gaaffii sadaffaa qubee TV irraa gaafatame sirboonni yeroo dhiyoo ati baastee albeema kana keessatti ni hammatuu fi kiliipiin viizhuwalaayizd gootan jiraa kan jedhu ture. Isa keessa sirbooti yeroo dhiyoo ba'anii bilillee ture. Bililleen albeema kana keessatti hin hammatamne. Sababni isaa of danda'eedhuma kan hojjetame ture. Bililleen qaama albeema kanaa miti. Kiliipiin jiraa kan jedheef immoo hagammaatti kiliipiin tokko hojjetamee ture. Albeema dura gadi dhiisuuf yaadamee kan hojjetame ta'us koreen albeemaa mari'atee albeema booda akka ta'u. Murteesseera. Kan biraan kiliipiin addaa ta'ee gara boodaatti albeema kana keessa hojjetamuuf illee karoora qabna. Galatooma. Oromiyaa 11. ኦሮሚያ 11 ላይ አማሪፋን ሲንጋፈዳ በተለይ ደግሞ ለኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰሩ መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙ የኦሮሞ አርቲስቶች የተለያዩ አልበሞችን ያበረክታሉ ይሰራሉ ብዙ ችሎታ ያላቸው ልጆችም አሉ ግን በተለይ በስፖንሰሩ በኩል ብዙም ለኦሮሞ አርቲስቶች ትላልቅ ካምፓኒዎች መልስ አይሰጧቸው ይሄም ወደ ፖለቲካው የመውሰዱ ችግር ብዙ አርቲስቶች ወደ ኋላ እንዲቀሩና ችሎታቸው እንዳይወጣ አድርጎባቸዋልና ይሄን አልበም ስታዘጋጁ ያንዱ ዓለምን እንግዲህ አንድ አርት ጥሩ ሆኖ ደረጃውን የጠበቀ አድርጎ ለመስራት አቅም ያስፈልጋል በጀት ያስፈልጋል ይሄን በጀት እንዴት አገኛችሁ እንዴት ተሳካላችሁ ስፖንሰሮችስ እንዴት መልስ ሰጧችሁ የሚለውን ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ለኦሮሚያ ሌቭል ጥያቄ ለመመለስ በስፖንሰሮችን በተመለከተ እውነት ነው የኦሮሞ አርት ብዙ ጊዜ በተለያዩ የኮርፖሬት ካምፓኒዎች ሲደገፍ አልነበረም ግልጽ ነው ይመስለኛል በተለያዩ ችግሮች ያ ነገር ሊያጋጥም ኦር ደግሞ የተለያዩ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ግን ይሄንን አያንቱ አልበም በተመለከተ እኛም ስፖንሰሮች